mootummaa akkamiin amantan kan jedhu mootummaa hin amannu amannees hin beeynu garuu biyya keenya keessatti nagaan dimokiraasiin sirni federaalawaa dhaabbachuu qaba kan ammoo tarsiimoo qabsoo nagaatiin geggeessuu qabnaa jenna kan hoggaa jennu aarsaa hin qabuu jechuu miti hin hidhamnuu jechuu miti hidhamuunis qaama qabsooti ni wareegamnas tarsiimoo qabnuun beekumsa qabnuun ummata keenya gurmeessine sirna amma dura ofirraa kaafnee jirra sirna kanas ni jijjiirra jennee amannanu ka jijjiiruu baay'ee nu yaachisu nu that's not our biggest problem nu waa lama tokkoffaa bakkuma sirni jijjiiramu sanuu geessimoo faca'iinsa wal fixiinsa hamaa anarkiin kun itti fufu lammaffaa san booda maaltu ta'a kanaaf of qopheessuu qabna of jaaruu qabna jennee fuulleffannee irratti deemna kan ijoollee bosonaatiin kaafte Baqqalaan kaleessa kaasaa ture hedduun isaanii nu wajjin hidhamanii hidhaa keessatti dararaan meeqarra ga'eet qeetti hoggaa galan ajjeechaadhaaf barbaadamnaat qeetti haadha ofii duratti duudiddaaf bosona gale dargaggeessi kun dhugaadha nu oduuni miti barka beeynu oduuni miti we know them amma yeroo baay'ee namni quba nutti qaba akka nuti faallaa sanii jirru kami jaarmayni gadi ba'ee biisan keessa osoo taa'u osoo maqaa shoror keessaa itti dhoobamee jiru gadi baanee koora irratti ejjennoodhaan waraana shanee jedhamu hin beeynu waraana bilisummaa oromoo jedhamu beeyna jenna namni jedhan jiru bara fakkeessaa miti barnu we walk the talk we don't just talk nui achi keessa teenyee tokko siyaasaa madda siyaasaa jira dhugaa qabanii these are legitimate political force they have legitimate political grievance akkuma TPLF dhaggeeffatanii mariidhaaf hojii teessanitti waraana bilisummaa oromoo hojii teessanii mari'achuu qabdanii jenne nu kun eenyu aarsa kora keenya irratti dhageessanii duubiti hoggaa durataan keenyas sankoo osoo ta'e riizoluushiniidha filannoo keessaayis kaafaa'uun hoggaa ba'u tokko hidhamuu keenya lammaffaa dargaggeessi dhiibamee qawwee fudhatee bosona gale mariidhaan deebuu qabaa jenneeti ammas marii biyyoolessaa hirmaattan malee jamee dhiibbaa meeqa godhamaa jira humni hidhatee mootummaan wal lolaa jiru kan TPLFis kan OLS kan Beenishaangulis hirmaatu malee nuti hin hirmaannu jenne tarsiimoo adda addaa hordofna nuti waraana bilisummaa oromoo wajjin nu qabsoo nagaa hordofna isaan qabsoo hidhamannoo hordofaa jiran dhugaa walii galchuun immoo jira kanaaf ummaan diya katira gaafatte hedduun isaanii ijoolleen wajjin qabsaa turani kaleessa Baqqalaan waajee ture lolli kun dhaabatuu baatee mootummaan karaa ammaa kanaan itti fufnaan namni hundi bosona galuu ta'a maaliif qe'ee taa'ee dhuumu namni sun immoo mootummaafis biyyaafis bu'aan qabu karaan waggoota muraasa dabre kan itti deemame sirrii miti mootummaafis ummataafis biyyaafis gaagama malee bu'aan irraa bu'ame hin jiru gaafa naaf Baqqalaan Wallagga dhaynee Asoosaa dhaynee waachaa booyaa turre aanaa muraasa keessa ture sochiin kun har'a biyya guutuu wal ga'e nu amma faranjoota tokko agarru waan itti himnu jira kaaba qofarratti fuulleffatanii deemaa jiran asiin haasawee galee kaaba qofarratti fuulleffatanii deemaa jiran eeysanii dhufe jedhan
Ga'e ajaa'iba. Kanaaf nuyi akkuma reefu bakkeen jeetti wanni baay'ee nama gaddisiisu mammaaksa Amaariyaa tokko jira. ማል ጃንሲ የገደለው ባልሽ የሞተው ወንድምሽ ሐዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሽ አልወጣ እንገል ጁቤ ተነባን ዲሮ ሰልቢና ጌዝ ይረበር ዱር ኦርማቱ ኑአጄሳ ኦርማን ኑሂዳ ዱደረጀና amma keenyu walafaan garagalee walafaa guutti jira kunurra dhaabbachuu qaba namni keenya rakkatee jenne kana ka jechaa jirru ka akka itti cabsan baratanii ka jettu ka Oromoo cabsee dagarre ka ofii caccabe malee nu uma waan tokko sodaatina Jawaar ajjeesuu danda'u Baqqalaa ajjeesuu danda'u Oromoo Oromiyaa garuu nandam kana an baay'ee na yaachisun anta samboodatiin na yaachisa tooftaan cabsuuf tooftaan xaala'u xilafa'u damsisa'u waggaa lamaan dabre kana biyya damassaste malee bu'aan isiin buufte jiru kanaaf nuyi kan jennu mootummaadhaanis humnoota biyya alaatiinis kan jennu biyya damassaste malee Okiya, di sama kan ini dari saya curang ini dari saya. Alfitan dia kakas tanah. Okay. Aye, ani semua berarti kau angkat jawab tu toko si ya tu masih ni kenu dafi. Okay, first of all I would like to thank my friend there for your comments. Thank you for being with us and for the sympathy and solidarity you have shown to the Oromo community and our people. And I'm very glad that I heard you have been praying for us while we were in prison. We know there were millions of people praying for us. You were one among them. And thank you for that. God bless you. Waa'ee nageenya keenyaa inni kaaseera nuyi qabsoorra irra dhiiroo namni qabsoorra jiru du'uu danda'a hidhamuu danda'a namni waraana hidhatee bahu qawwee isaa fudhatee rasaasa isaa hidhatee gaafa bahu nan ajjeesa duwwaa jedhee hin bahu akka du'uun beekamoo hin beeku du'uus hin danda'a ajjeesee nagaan galuu danda'a yookaan immoo du'uu danda'a akka du'uu danda'a utuu beekutu qabsootti seena nuyi yoo waraana qawwee baanne yoo loluudha yoo baanne yoo waraana keessa irra lola dippiloomaasii keessa irra lola siyaasaa keessa irra mootummaan kana addunyaa irratti dhiibbaan akka irra ga'u qoqqobbiin akka irra ga'u karaa dippiloomaasii dhiibbaan akka irra ga'u akka harka kennatu waan hundumaatiin irratti qabsaa jira kanaaf nuun hiisu nu hiiluu danda'a yeroo meeqa hidhamneerra yeroo meeqa waan meeqa nurra ga'eera garuu aneegan baqadhe eewu dhaqee hidhamu eewu dhaqee aduu ilma eewuun kennaan akka hoogganaa tokkotti akka nama saba kana dursuu tokkotti wajjiniin naqee waan sabi koo ta'e ta'uun dirqama kooti maal jechuudha Jawaar akkamittiin asitti hafuu danda'a ilma eenyu dhaqee du'aaf eenyu dhaqee qabsaa'aaf eenyu guddisa baasa nama hundumtuu akkuma Jawaar isin mararu dhalli isaa hin marara hin jaallata akkamittiin eenyu dhaqee gatii kana haa kaffalu yoo tokkoon keenya yoo gatii baasne malee bilisummaan dhufuu hin danda'u freedom doesn't come free hin dhufu tola hin dhufu gatii itti kaffaluu qabna baasuu qabna ani kaffaluun qaba qooda koo isin immoo as teessanii dadhabdanii isa ormaaf dadhabdanii maallaqa argattan kaffaltanii isinis qabsoo keessa jirtu hundumtuu karaa isaa qabsaa inni qawwee fudhatee diina irratti dhukaasaa jiru tumaa jirus immoo qabsaa jira karaa isaa lubbuu isaa wareeguudhaaf achi jira kun hundumtuu wal qabatee wal simateeti bilisummaan kan argamu
malee akkuma teenyee isa barbaannu isa jaallannu nas taa'e isa kaaniin immoo deemi ani immoo dhaqeen du'a Jawaarin deema hin ta'u Jawaarin akkasiin ta'u hin ta'u inni akkasiin ta'u walumaan deemna kanaaf waa'ee nageenya keenya nuyi kutannee itti deemaa jirra waan ta'eef waan tokko yaadda'ina ani immoo akka nama amanu tokkotti maala nama na beektamu rifeensi mataa kootii tokko ittiin gaafa rabbi jedhe malee hin buqqaatu jedhee yaadana alhamdulillah kanaaf waa tokko nuuf yaadda'ina abbaan du'e kimbila jedhu haa deemu qabsoon itti fufte adda bilisummaa Oromoo wajjiniinsa ta'e waraana bilisummaa Oromoo wajjiniini nuti akka namni ittiin nu laalaa jiru kana miti warra wajjiniin hidhamnes beekna guyyaa 40 akkamittiin soomuu jalqabne beektu gaafa jalqabaa quba qabdu miti koloneel Gammachuu Ayyaanaa bakka hattooti jiran bakka namoonni itti nama ajjeesan hidhaman lafa jalatti gaafa isaan fidanii hidhanii namicha kana doosaatti deebisa namicha kana iddoo sana baasa yoo kana ta'uu baate nus nyaannu midhaan nyaannu jennee jalqabne sanumaan dubbii dhalee wanti tokko itti deemee itti dabalamee nus xiqqii keessa seenne waan uummata keenya barsiisuu barbaannus wanti tokko waan keessa tureef achumaan hin nyaannu jennee haga lubbuu keenya wareegnutti geenye innis waliin anis jannata akkumatti ilaallee deebine kanaaf hariiroon keenya hamma kanadha mana hidhaa keessatti akkamittiin akka wal gaafachaa turre nutu beeka risoorsii namni nuu kennu akkamitti walii qoodaa akka turre nu miti isaantu dhugaa ba'uu danda'a gaaf tokko nuyi osoo nyaannu isaan agabuun bulanne nuyi osoo uffata kaffana otoo qabnu osoo uffataa jirru isaan immoo isaan agabuu isaanii hin bulanne namoonni baay'een yeroo sana turan keessaati kun reeduwaan faas jiru bakka kana jiru akkam akka ture jechuudha akkamittiin wal ilaalaa walis gargaaraa walis hubataa akka turre nutu beeka ammamiin akkamitti akka walii qabsaawaa akkas geenyes beenna hakiimota keenyas ta'u ogeeyyii seeraa akkamitti walii qoodaa akkamitti wal hubataa akka turre hunduma beenna mala qabsoo keenyaatu adda adda malee kaayyoon keenya tokkodha saba nuyi bilisoomsuuf deemnu saba tokkodha kanaatiif abbaan milkaa'e haa milkaa'u abbaan deeme haa deemu gufuu walitti hin taanu wal duran dhaabbannu booddeetti waliin harkifnu jennee akka kanatti deemaa jirrannu malee callisneetuma akka namni ilaalu kanatti miti hariiroon jiru jechuudha karaa biraa yoo fudhanne daasporaadhaa fi waamicha maalii gootaa maal gootuu warri biyya keessa warri daasporaa kottaa dhaqaatii dhukaasaa isinii hin jennu nuyi yookaanis immoo kottaa dhaqaatii hidhamaa hin jennu waa'ee hidhamuu nuyi jirra waa'ee du'u ijoollee hin jiru isin immoo waan qabdan waan dadhabdanii hojjettan irraati akkuma amma gootan kana waan ittiin oollee bullu waan ittiin qabsoo xinnoo ishee gara fuulduraatti tarkaanfachiifnu gaafa 10 argattani yookaan 20 argattani tokkorraa nuu qoodaa kanuma keessan qoodi keessan karaa biraa dippiloomaasii irratti hojjedha faranjii wajjin ooltanii wajjiniin haasaa ilaa biyyi koo biyya akkasiitiin dhufe maaliifan biyyaa ba'ee biyya suni nagaa dhabe mootummaan nagaa nu dhoowwe biyya keenya keessatti bilisummaa nu dhoowwate garbummaan nu tammaate kanaaf isinitti baqannee jedhaati quba qabaachisaa ittima lafa buna dhuddanitti lafa ooltanitti lafa hojjettanitti hojii dippiloomaasii hojjedha akka warri kaan hojjetanitti hojjedha biiroo keessa hojjettu ta'e itti himaa nama tokko amansiisa gaafa hiriira waamamtan hiriira baa gaafa akkas godhaa isiniin gaafa jedhamtan sana amanaati hooggantoota keessan amanaati baa hoogganaan keessan korraabtisa ta'u maalisa ta'u amanaa saba biraarraas baradhaa muuxannoo horachaa deemaa waan hojjettanitti immoo booddeetti deebi'aati ilaalaati reflekti gochaa deemaa kanuma isiniitiif dhaamuu barbaanna daasporaan hojiinsa akkanuma warra birootti immoo waan ittimuun irra jiru immoo ittimna yeroo isaa eegganne obbo Baqqaleen attam ta'anii yeroo jettan kora geggeeffannee turre dhiyoo kana kora sana keessatti Jawaar sila dubbateera dhaaba Oromoo fakkaatu tokko bakka hundumaatti walitti finnee ijaarraa
dhaaba Oromoo fakkaatu jechuun Oromoon jaarsa duwwaa miti kan inni qabu. Nuyi warri KFO keessa turre baay'een keenya warra xinnoo lafarra bubbuleedha. Umuriin keenya guguddaadha jechuudha. Kanaatiif dargaggoonni dhufuu qabu. Ga'eessonni dhufuu qabu. Jaarsoliin immoo hamma tokko warri dura deemanii warri qajeelchaniif warra hooggansa olaanaa kennaniif immoo isaaniin immoo tursuun barbaachisaadha. Kanayyuu immoo guutummaa Oromiyaa keessaati amantaanis naannoodhaanis waan hundumaanis waan Oromiyaa fakkaatu ijaarra jennee sana ijaaruutti milkoofneerra. Akkuma sanaatiin namooti wal jalaa duubaan suutaan warri tokko warri qabsoo kana keessa waggaa dheeraa ture isaan immoo dargaggooti bakka isaanii bu'anii akka isaan paartii kana akka isaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisaniif yaalii godhame keessatti namoonni tokko keessaa hafaniiru. Amma gaafa kora sana geggeessinutti obbo Baqqalaan koree hojii raawwachiiftuu keenya keessatti miseensa turan. Amma immoo koree giddu galeessaa keessa yookaan central committee keessa jiru garuu executive committee keessa hin jiran. Ammas miseensa paartii keenyaati. Ammas koree giddu galeessaa paartii keenya keessatti miseensa ta'anii muuxannoo isaanii qoodaa jiru. Waan danda'an waan kanaan dura beekan namoota bakka sanaati bakka bu'anii dhufan dargaggootatti barsiisaa jiru isaaniin coach gochaa jiru jechuudha. Akkuma kanaan anis immoo rabbi na gargaaree achi ga'ee isa taanu keessatti Jawaar Fayyif gadhiiseen ba'a akkuma kanatti wal bakka buusaa deemnaa jechuudha malee waan biraatiin miti obbo Baqqalaanis jiru. Inni kaani gaaffii Jawaariin gaafatanii gaaffii Jawaar matu deebisa biyya bulchuuf yoo gaafatamtee yookaan immoo as turuu qabda jedhan silumayyuu dubbanneerra ani waanan jechuu danda'u waanan jechuu barbaadu as ta'u as har'a dhufnee isin gidduutti argamuu keenya baay'ee gammannaa yeroo biraa immoo injifannoodhaan deebinee wal agarraa waliyyaafannaa akkuma kanaan dura akkuma mucaan sun iddoo sanaatti jedhe immoo du'aa keessaniinis nu hordofaa waaqa nuuf kadhadhaa waaqatti nu himaa yeroo isin gaafannus immoo waan argitan nu darbadhaa hojii dippiloomaasii hojjedhaa nu yaadadhaa maatii keenya iyyaafadhaa gaafadhaa nus isin iyyaafannaa isin dubbifnaa rabbi janagaatiin wal nu agarsiisu gara keenyaan har'aaf kan xumurre natti fakkaata kanaatiif fayyaa ta'a jedhee man xumuruu barbaada gara kootti. Tole haala amma jiru wajjin jarris dadhabaniiranii mana keessaa waan hedduu akka ka'aa jiru hin beekna ulfaadhaa galatoomaa